argitaniittu isin waanuma ajaa'ibaat argaa jirra. Maali waansa argitaniittu isin Sumayyaan maal akka jechaa jirtu. Ani bakka kanatti jechuudha. Ofuma isaaniitii shira wayii irratti yaadanii mucayyoo tana waa takka irratti raawwatanii yookiin gara takka geessanii raawwatanii akkasittiin of amananii haasa'u malee ayyuun ani dhuguma ayyuun hoteela keessatti biiloo baafattee uffatuma intiniidhaan badde jedhee hin yaadu. Isinii gala maaliif namni xiqqoo ishii jechuudha xiqqoo ishii gaafa haasa'u keessattuu tolaallata haasa'ee bareedudha. Maal isinitti fakkaate amma maal jechaanii ture seetan mucichi ከፈለግሽ ፖስት አድርጊ ምንም ችግር የለውም ምንም አያመጡም yoo barbaadde poosti godhee wanti isaa fidanumtu hin jiru bakka fe'e barbaadanii yoo arguu hin danda'ani jedhi bira ቢፈልጉም ማግኘት አይችሉም isa argachuu hin dandeenye moo barbaadanii isa bakka inni jiru argachuu hin dandeenye moo ayyuudha argachuu hin dandeenye gaafii natti ta'e immoo har'a durbummaa hin qabdu durbummaa gaafattee jirtaate durbummaa qabdaa durbummaa yoo qabaatte malee sin fuudhu jetteeni turte Saidoon gaafinni kun Saidoodha inni immoo akkana jettee odeessitu suni durbummaa qabaachuu ishii dhabuu isii maaliidhaan argite bar namni kuni waanuma injirre kana kutee buusa jechuudha. Ani amma Saidoonumtuu eessa jira? Saidoonumti eessa jira? Ani kunuu gaafii natti ta'e. Ani akka keessa kan kootti shakketti jechuudha. Ani jara lachanayyuu fuudhanii ergitti dhoksanii hin jedhee. Saidoos ayyuus jechuudha. Malee ayyuun of hin beektu ishiin of hin beektu. Durbummaa qabaachuu ishii yookiin dhabuu isii hin beektu. Kana dura isiin namoota biraa faana jiraatte moo hin jiraanne akkasiin of hin beektu. Maal daa'ima haraasii miti bara. Akkasis jennaan mucayyoon daa'ima jennaan bar daa'imuma haraasii isinitti fakkaatte. Yoo akkana yoo calli isin jalaa jedhan bar isin akkas mataa irratti ol isin baana namaan jettanii jechuudha. Suutuma too jettanii gaariidha. Hai. Aname Sumayyaan ma ገረምሽኝ እንዴ ወዮ ባሌ ይጨነቃል ምናምን እንዴ አቲ ሚጨዮ ወደፊ ይጨነቀምኔ አባ መናኬ ካን ተጨናነቁ ፊ ይጨነቀምቴ እንዴ ትገርማለሽ እውነት ሚጨዮ በዴ ፊ ስትነጋም ግን አባ መናኬ ካን ተጨናነቃ ረከታ ይባታ ጅሮፊ ወዮ ቦነ አባ መናኮ ወዮ አረ ሱመያ ሼሚዳ ዱጋ ረቢ ሼሚዳ አከነት እንዴ ማንጅቹዳ አኒ በዴትንም ትምጫ ከናዩ ጋፊነት ተይ አከሚቲን በደቆይ ጠፋች ይደኮ ጠፋች አፋን ጉደቴ ጠፋች እንዴ አረ በእናት ማሴት መርፌ ስትፈካት ጠፋች ዝም ብሎ ጠፋች ይችላል ዲሱን እንጀራ ሀቢቢ እንጅሩ ወናከሲ እንፊዳኒ ዶጌሲታኒ እንፊዳኒ እቹዳ ቀልዲ ነከሲ እንጅሩ መናኬትለ ቪዲዮ ዳጌፈዴትኒን ቱሬ ቀልዲ ነከሲ እንጅሩ ብሮ ላላላላ እንፊዳኒ bakka geessitanii hin fiddanii akkasitti wal dhiisuun hin jiru jechuudha. Maaliifin Saidoo yoo sii ta'ee wajjin jiraatta siif hin taane yoo taate immoo dhiistee irraa gargar baata jechuudha. Littibaqqaliinaa jettan jechuudha. Ulgizee waan kanaati kan isin haasoftan jechuudha. Micayyoo tana Saidoon hin jaalanne taanani dhiisuu qabaa ture dursumayyuu. Dirqama wanti ta'u hin jiru bar ani bar isinitti hima waa hunda keessatti dhugaadhuma jirtu isinitti hima bar dirqamaan wanni ta'u hin jiru
hin taane fi hin jaalanne jaalala giddiidhaan itti aseenuun faayidaa qabu. Jaalalti yoo lachan isaanii jidduu jiraattedha kan faayidaa qabu jechuudha. Yookiin immoo karaa fuulduraatti kan itti adeemuu dandeessu. Geen lachan isaan jidduu hin jiru taanaan namni tokko jaallatee tokko hin jaalanne taanaan jireenyumti mana keessatti ati nama sana wajjin jiraattu iyyuu gammachuu siif hin qabu. Ibin jaalala nama sanaa waliin argachuu dhiisi manum tokko keessa waliin jiraachuudhumaafuu iyyuu bakka intiniin jiru jechuudha. Waliigalteen argattu. Yoo jaalalti lamaan iddoo tokko jiraatte yoo jaalala walii isaanii lamaanuu jaalala qabaatan waliin jiraachuu danda'u. So Seedoonis jaalannaan micayyoo kana dhaqee kan maallaqa gasanaa baasee fuudhe waan ta'eefi uduma isiin durbummaa maalii jettan kana iyyuu qabaachuu baatte waan Seedoon baasu natti fakkaatu. Tokkoffaa maallaqa isaa baasee jira jechuudha. Lammaffaa dhaqee mucaa kanatti dabalamee jira jechuudha. So kanaaf iyyuu waan isii baasu yookiin durbummaa hin qabdu bayinarraa jedhee waan ishee ari'atu miti. Lammaffaa immoo ammas irra deebi'an jechuudha. Micayyoon kuni orma miti jechuudha. Dhiiga isaati. Waan baasii ulfatti ishee gatu miti jechuudha. Ta'ullee yookiin maatii isiitti isii deebisa malee maatii irraa fuudhetti. Immoo zabana kana keessa waan akkasii immoo hin jiru jechuudha. Zabana kana keessa durbummaa hin qabdu maaloo maarroo namni jedhu hin jiru. Hin jiru waan akkasii hin jiru jechuudha. Giin isin sharrii barbaaddanii raawwattanii waa'ee kanaarra irratti walitti fidattanii micayyoo kana iddoo ta'e geessitan ta'uu danda'a. Waan fedhe ta'a malee waan badee bada malee wal dhiisuun hin jirtu. Waan badee bada malee wal dhiisuun hin jirtu jechuudha. Wal dhiisuun hin jirtu. Wala Sumayyaa akkasittiin amma gammaddee akkasitti dubatti galtee kolfitu tana wala akka dubartii jechuudha. Akka dubartii biyyarra taa'ee oduu asiifitti deemee odeessu kana wal dhiisuun hin jirtu. Wal dhiisuun hin jirtu dhugaan sin hin jira bara. Eessa dhatte? Eessa jirti? Sumayyaan akkasittiin kolfiteetta miti gaafa mulal kan kolfitiin kana daran boosutu jira. Kana quba qabaadhu. Maal jedhanii ijoolleen miidiyaarraa odeessan sunii jedhe. Ayyuunumti haadhabamtu. Ayyuunumti sagaleen isii haadhabamu baddeetuma haadhabamtu hin argina. Hin argina miniire. Maal jechuudha? Maal isinitti fakkaatte? Maal heddiidhaa macaraksitanii? Eessa geessitan? Ajaa'iba kunu eessa dhatte? Eessatti badde? Sababni badduufoo mucaa kana jaallattee hanga lubbuu ishii baastutti hanga bishaan irraaniin bakka inni deema jettee kaatettidha kan isin geesse. Har'oo erga wanti hundi isiidhaaf mijatee erga dhaqee innis tole jedhee fi haala mijataa argatte wanni isii balleessu maali? Usma durbummuma jedhan tanayyuu qabaachuu baattee maaliif baddi? Eessatti baddi? Kuni soba jechuudha. Yookiin gurbaadhuma isa oduu asiifitti deemee odeessu kanatuyyuu of keessaa gengisha. Mucaan homaa waan taateen qabdu yoona yookiin ayyuu fi Seedoon wajjiniin bashaadaa jiran jechuudha. Mucichi kutee buusaa yookiin hin beekamu. Hin afuufa hin gengisha. Yoo ammoo dubbittiin dhugaa taate mataa isaaniitirraa hin buutu jechuudha. Ayyuun naguma fayya manaa baatee hin baddu. Naguma fayya uffata beelloo ofirraa akkuma jedhanitti barii uffatuma gaafa cidhaa uffattee beelloo bichaa ofirraa lafa gootee baddee jedhanii bara. Kuni maali? Dhugaadhuma nama amansiisaa reegun. Guyyaa cidhaa ishiin iyyuu isa faana wal arguudhaaf iyyuu ariifataa jirti. Ishiin isaaf jettee lubbuu ishii balleessuudhaaf si'a meeqa ofirratti yaaddee garaa baharaa garaa maalii bakka inni deemuun deema jettee inni gara Yamaniitti dhufuudha jedhu isa dhoorkitee sababa ishiitiif achitti inni afee akka haalli mijatee too sargii godhatanii walitti dabalamaniif yeroo aga kanaa ture. Ishiin illee aga kana keessa dabartee haras geesse. Akkamittiin har'a immoo guyyaadhuma cidhaa sana beelloo qofa ofirraa lafa keessee baatee badde. Guyyaadhuma cidhaa sana bersanayyuu. Guyyaa aga kanaa immoo maaliif calli jedhama? Namni hin jiru. Nama miti mucaan kun.
maal isinitti fakkaata? Waan ajaa'ibaatu argaa jirra.